jettan tamaraan jirtu. Abbaate anneen jiraachuu barbaada Kanaadaa heda. Osoo bakka lolaatti narraa fagaatan jettu reefu matana qixxee seenee walaa waluu barbaadan jettu. Ani jireenya kiyya keessatti uummata akkasii waliin jiraadheen beeku fakkeenya. Idimsa laalee miti uummata akkasii. Eeshi kuno gaafa altura Muhammad irraa burru malee tani lafa dhiittee miidiyaa irraa Muhammadon tokko muramuu qaba. Yette akkati miidiyaa kana balleessita tokkichuma janaajjantee naaftinyaa tokko janaajjantee fiddee irraa murtee atillee seenaan hundalaytu. Wallahi dheengadda biiroo keessa taa'ee sitti himaadha ta'e wallaa. Dheengadda bakka ho'i dhaqee beekame migireeshina argee jechuudha gurbicha tokko wal baranne. Dhiirri Itoophiyaa baraka dhiira biyya. Hiitee deemtamoo akka badu akka nama hooqattu akka soogootu maayyaa fa'aa keessan gabbuutee birrii lafa buute kun umrii Itoophiyaatti qaali akkam taatu. Kunoo hafa Itoophiyaatti dubartii akka hooqattu kanarra raasime gootu koo wanta godhaa miti karameella. Wallahi dhageeffadhu sitti hima. Ani duutiti yoo makka injiraanii jibbu waan jibbu hin qabu. Waan akka injiraanii. Habiibidha. Akkasuma maal ta'e sitti fakkaate. Shaampoo si fakkaate moo qibaate si fakkaate. Yeroo dhibba lubbuu jedhaa ol taree konkaa waan akka cobbaa. Laaba uummata kanaatu iyyuu akkuma waan bakkaan waa hin jirree kana se'anii haadha faate yeroon sirraa dhumee heerume haadha faate dulloomtee heerume haadha faate akkas taate heerume ani shaampoodha moo qibaatiidha kan yeroo isaanin gadi malee achiin ati istaandardii namaan eeggate leebbe jagana galchite maalan dhiira binoo maal istaandardii maal seeguuf wanni istaandardii as seegu istaandardii namaa hedduu jedha saduu. Xiqqashuma ta'e garaa namaa waan namni jettu obbo. Hin heerumini wallahi jireenyi kama fataa jedhan jireenyi heerumuu irra akkana walla boombii dhoosaa fataa jedhaa deemu si waa yoo birrii 10 illee kiisii qabaatte jechuudha. Amma birrii 10 yoo kiisii qabatte. Ayyee affeerraa jiraanoo. Booda maal godhee hoteela keessa gatee biraa lixe. Silkii na bilbila markaattoo irraa jedhee. Rabbi nyaachisee obaasee moo? Hin deebi'anni jettee bayyeenatii nyaattee hin deebi'anni jetteetiin osoo achi teettu achi keessa lafti itti dhiite. Dhufaa jira jedhaan dhufaa jira. Adaannin birrii inni kiisii qabullee hanqatteef maal abbaa ofiitiin achi deebaree achitti sii gadi gatee achi bade. Waan akkanaatiitu jira. Dhugaa rabbi. Ati oomuus na affeerra jechuudha. Ati affeeramtee hin qabdu jechuudha. Wallah ana waa takka nan affeerre. Ani waan akka wannoo sana hin affeeramne takka hin affeeramne. Jiituudha beektaa. Finfinnee kana keessa si jamur namni akkana ol jedheetiin akkana ijaansi ilaalee waa si dubbatu hin jiru bar. Yoo jiraatellee gara baadiyyaa san jira malee gara Finfinnee kana hin jiru namni kafiiku saambusaadhaa fi avokaadoo waliif fiiga namni jireen itti qaalofteerti haadhatiyya. Obboleessa kiyya si heerumsiisaa haadha haatee. Muskila wallahi lazi. Ijoolleen ogeessuun si affeera naaf amma ijoolleen baadiyyaa tuffaa ati kun biyya Kuwait kan irraa galte birriin biyya Kuwait kun takkitti waan argamtuun beekanii namni si jala fiigee warra keetitti argachuuf sakkana asirratti walloleetiin wadhee minaamin hin jiru. Habiibi kiyyaan akka nama diyaasboora aba ufin fakkeessu yoo asii gadi baay'ee bar. Wallah. Ijoolleen maamudaan naannoo ammas beeku ba'a. Yoo asii gadi baay'ee nama diyaasboora nama gadi diyaasboora ofitti hin fakkaatu. Ijoolleen an diqqeen na dhiiseetiin biraa biyyaa dhufe hundi si amma dachaateetiin birdilimsii uffattee dullaa kana badhattee horii eeggatti dargaggeeyyiin duraanii sun. Ta'an mareefu kun odalla jedha udaanaa deemtu tunniin daa'imman tunniin ammoo hin geenne maaltu na hawwa. Amma ta'e durbummaa fuute Kuwait hin dhayte Kuwait irraa Itoophiyaatti hin deebite ta'e Itoophiyaa irraa fuutee makanaa dandeemuu edda. Dhugaa rabbiyaan durbummaa teessan Kanaadaatti kennuu barbaada beektaa fooqii maaniijar oofee huuman biingi ka jedhu fooqii guddicha. Balaa durbummaa tanaatiin rooppilaan gaazii karaa gubbatti taa'e. Balaa durbummaa tanaatiin xayyaarri gaazii karatti fixataa taa'e yaada faaxee lakkisi taa'e. La. Dhugaa rabbiyaan durbummaa amma.
حبيبي هي لك وفي قروا أكيد دوريسنا في أجر أكيد ما يو جال اللي أركتن دل مجالات تركتني تي ون يعني جال اللي ون يعني تما مكو كيسة هذا كيسة ون يعني سو ون أكاسي سنا في أجر أم يا بري دبالة ملكي سكابات شيروني لما بري دبا في جهاتما gara shiroo san galite shiroo san nyaatanii achuma san wal affeeranii mirinda tan itti dhuganii tuma rajaa fi xumurasanii addaan galan akki durii daldayyala deeman sun kushiinaa turuunoo jira amma duraa wayitaan barnoota baradhu sani amma desteedoo kana bilcheeffannee nyaatanii faa ogeeffame namni yoo wal barbaadu wal tatakkasee tumaan akka nama qo'atuu daftara fudhatee gabbayee ala taa'aa isinlee kushiin of fuuldura teessee achuma seetee dubbisti yoo namni rafee beektaa achumaan kushiinaa kana ol duudanii amma uumee akka magaalaa kana keessatti silaa mana wajji kireeffatanii nama lama sadiin gara namatti hin tolu kushiinaa Itoophiyaa tun ala jirtu akka kunoo akka biyya Arabaa kana mana keessa hin jirtu waa kushiinaa kanatti jechuun wanni akka waa qunname wanni wayii wanni akkas hin jiru wallahi wanni akkas hin jiru wanni minaamin akkas akkasii sun hin jiru yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe algaa takka birrii 200 kanfalee yookaan 800 kanfalee halkan takkitti san fidatee algaa fidata malee wanni akka duri amma dalla jalatti muka keessa garana deddeeman sunni naafeera amma walla guddate ilmi namaa. Ati maa gaafatta algaa kun 200 ta'uu 800 ta'uu maaliif gaafatta silaa durbummaa qabda. Kottu bai segure sanyi jawar jedha sanyiin jawar akka kan keetii kana fasi nama wanti bilisummaa kanillee fi ijoollee gaddiis ijoolleen haga barbaadan kun asiin baramma warri narra sun arrabsee an dubbisu dinnaan quufee achi tare maa rabbisu godhe sanyi jawaruufiin jedha as jala taa'eetiin zabanyaan otteedhadha sanyi jawar maqaan isa daraballe sanyi jawar maaltu godhe akkanaa kana rabbi jedhaati Imarakanni wallah. Okay, me fata da modesi to jite agala tuni to pette me modesi to kashamara idat. Wallah yani himbinne achuma bite galen darzana gara sadi bite galeni. Ana ga sitti galen binne shampoo bicha asib bite wallah. Shampoo sansilki sanin betani ti. Sansilki sun guddan birri 80. Aka sa bo shampoo. Shampoo rakasa rabbi yediti. Shampoo inni gaddu bara madu. Ende asitti bari birri 15 in kabitte Itoophiyaa to jirtu birri meeqa taabeeta. Qarshin takkitti birri 25 ayyee 15 baay'isu 25 meeqa. Ajila ka fi gumma fuute deebite ko. Garabbi. Dura ma fuute deebite ko. Andiye me dura. Fi taawali. Ibi ka taawali. Afaadan bitee bilaale. Maali? Gaafi daajoo me gaafi gaafachuu barbaadan. Gaafadha. Waato. Ada tu bola sih tu baatu. Masih kan? Tapta gura komanti barreeffadha. Dewe bitu. Dari mana kan? Rozi jirti rozi fidi me. Beri dem. Kurang jira fit. Ma. Video. Arda video. Video normal itu takkan. Jaaleen jira yoo birriin guddaa ta'e garuu 25 fuudhaa 25 kun akka fuudhaa baay'inaan namoonni. Hai taaptaa godha. Ati gaafa achi kuwait jirtu sani. Wallahi deemka dafaasariin kiyya hoolaa codhitu wayii naqalanii jennaan jechuudha. Jireenyatti qaala'ee warra biyyaallee. Oolama duutu kaate wayii naqalanii jennaan shiboon na rakkatee naan ofirraa baasee eega guyyaa 3 turadha jedhe. Anka jedhu haadha faatee dhageeffadhu. Atiin dubbii qabda beektaa. Gaafa kuweetiin jirtu ani gaafa sii gale magaalaa maal godha sommoo xiqqooti yoo letti funaannadheeti niinin baadiyyaatti deemee maali ta'a jette maaf finfinneetti galtee amma Muhammad maamee wajjin qabsoo gaggeessuuf immoo maal finfinneetti galte. Finfinneetti 15,000 jedhanii jalaan gubbaani Shaashamanneetti ammoo 9,000 illee jira 10,000 illee jira jechuudha. Wannoodha kaa. Wale kunoo. Ani wannoodha. Faatee waaman. Siniin galuun isi.
maaltu itti dawalan kun wayidha.